irratti guyyaa afuraffaadhaaf bahee jiru irraa waan irra jiran akkasumas koree isaan keessaa ofii isaaniitii filatan isaan keessa jirturraa yaada jiru funaannee kan isin biraan geenyu ta'a eegaa nu hordofaa isinin jedha mee gaa ati ergaa as dhuftee guyyaa afuri koree warroota gartee baqattoota Oromoo Yaman magaalaa sanaa kaa ulaa UNHCR duratti baherraa tokko ergaa asitti baanee walumaanuu jirra gaa'ii baaneen as turre wanti taateewwan ta'ee fi waan keessa jiru rakkinoota mudate yaada keemee uummataaf akka gabaasutti barbaada. Dhugaadha galatamaa isinis dura koree naamusaa bakka tanaati furmaata kan walumaan eegaa jirra akka hawaasa Oromoo sanaatti guututti walumaan furmaata eegaa jirra sababni asii baaneefis sababa badii tokko malatti Oromoo amma 15 mas keessa jirtu aaranii bakka dalagaa qabanii amma dirashiina takka hawaasota mana hidhaa keessa naqanii badii tokko malee boombiidhaan jilmaa fitu duguggaa jilmaa nama 460 ga'ee jira amma nama san fitan nutis boru dhumnee jirra nutis nu fituun beekamaadha jennee bakkuma takka nutis haa dhumnuu jennee bakki silaa Yaman kana keessa sanaa tanarraa qabnu maktaba UNHCR kana afoodha saniifuu ulaa kana dura dhufne jechuuti. Tole egaa bareedaadha. Egaa jiraannus waliin erga dhumne kalaas waliin nu fitaadha atakka waan keenya kan dhume sanii reeffa isaallee taatu harkuu jechuutu asin nu baasee erga bahee ulaa tana dura dhufee gaafii fi deebii UNHCR waliin kagoota ni jira yookaan yaada keessan kabiraan keessan ni jira. Baanee guyyaa kalee miti dheengate jechuun guyyaa dura baanee har'a guyyaa afurii guyyaa san UNHCR nu dubbiste jechuudha. Nama afurii dura koree koominiti irraa feenaa jiran koreen koominitiidha koree gartee guyyaa dura Oromoo koominiti jira Oromoo koominiti jira Somaalee koominiti jira Eertiraa koominiti jira Suudaan koominiti jira akkasuma koominiti Oromootis numaaf filatee amma dura yeroo duraa Oromoo qaqqabamtee Chaanarraa guuramtu nagar Tigree kararraa guuramtu nagar akkasumas Suudaan kararraa guuramtu nagar Somaalee kararraa guuramtee qabamtu nagar koominiti isaanii dubbataa fi jechuudha. Nuti ka koominiti dhaba keenya silaa guyyaa sanii maaliif namni kiyya akkanaa jee nu gaafatan ture. Koominiti dhaba keenyaaf koominitiin Oromoo dantaa dhabuudhaan akka nama koominitiin qabnetti ergamtuu isaaniiti. Koominitiin Yaman sanaa keessa jirtu ergamtuu UNHCR malee hawaasa kanaaf waan takka wanni gootu hin jirtu. Wala gargaarsa haa ta'u wala waan malee haa ta'u koominitiin Oromoo faallaa hawaasaati. Eebii wal filanii nama sagalii walumaa galatti koominitiin Oromoo hin qabnu jennee eebii teenya baasnee fedhii isaatiin dhumnus walumaan haa dhumnu obboleeyyan keenya lubbuu qaqqaalii qaban kan bakka takkatti doktora keessa jira piroofeesara ta'uu hin ta'u boru biyya bulchoo jennu san kan gartee magaalaa tana keessatti akkasii yakka tokko malee boombii sadiin bakka takka gatame kuni nutis dhumuudhaaf manarraa guuramnee dhumuu amma dabbaa gaazaa kan nyaatatti bitteessatan habashaadhaaf isin kannini utagaasii kajamu akkas jechaa jiran dalagarraa nama gurraacha habashaa ari'aa jiran saniifuu nuti logummaan nurra gaggeeffamu jira jenneeti kaa bakka tana dura baane guyyaa san UNHCR nu dubbiste UNHCR fi qaama mootummaati kan nu dubbise wanni jenneen tokkoffaa wanni reefka namoota keenyaa ka bakka takka dhume san nuu kannanii awwaallannaa takka lammeessa madoo teenyata madootee mana yaalaa mustashfaa adda addarra jirtan san ijaan nu garsiisaa qawwee irraa gannama eegan nu garsiisaadha lama sadaffaa wannummaan sababnummaan Oromoon qoftiin kararraa ari'amtee bakka hojiirraa guuramtee amma 15 30 as keessa jiru arraan tan akka aariyaatti logummaa Oromoon qoftiin guuramtee hidhamaa jirtu sababni kun nu himaadhaa sadaffaan tana afuraffaan hoo eega nama keenya bakka takka kararraa eega tokko malee guurtanii boombiidhaan qabeettan taate nuti yoo karaa nu banaa as keessaa nu baasa qaamni UNHCR biyya tana keessaa nu baasaa jenneen jechuudha. Akkasii UNHCR ka jettu taate waa'ee reefka keessanii fi kan nu mootummaa gaafattanii walumaa ni gaafannaa waa'ee madoo isin garsiisu isaanumaa qabaa waa'ee immoo kalma isin guuranii kararraa guuran taansa waliin gaafannaa ta'afuraffaa as keessaa nu baasa keette qaama olaanu qaama UNHCR ka olaanu
wajji wal gaafanne deebisaa isinii kan hin aanuun jaani ilaa amma deebisaa waliin nu kan hin jirtu rakkina ajaa'ibaa harkaan nu qaba asmallee itti fincaanan bakka itti fincaanan hin jirtu dhiirtilleen deemtee ganda keessa yoo ka fincaantu taate shamarran keenya bakka itti fincaanan hin qaban dirree tana daa'imaa as keessa jira namni qullaa biyya as keessa jira akaas jira namni mana isaa saamamaa jira saniif rakkina namaa as keessa nu qaba asuma walumaan taa'u jira jechuudha hawaasa Oromooti. Sagalee bareedaadha galatoom yaada hedduudha nuu kaafte ammallee egaa koreen as keessatti ijaaramtee jirtu atis koree sanirraa takka koree nama meeqaatu ijaaramee jira hawaasa kana tajaajiluudhaaf. Hawaasa kana tajaajiluudhaaf koree darajaan ijaarree jirra sadarkaadhaan akka koree naamusaatti nama 35 jechuudha ka jirru durataan koree naamusa ana jechuudha. Akka gattee koree ol seentee qaama qunnamtii alaa jennee ka goonee jira akkasitti nama 5 goonee jira. Koree manguddoo jenneeti Harargeerraa Arsiirraa Baalerraa Jimmarraa akkasii waliin finneeti akka gartee walitti akka gartee manguddootti koree sadarkaa godhannee jirra jechuudha. Tole bareedaadha koreelee tanallee sadarkaa isiitiin bifa manguddootiin koree naamusaallee hanga nama 35 ijaaramuu nu kaaftee jirta. Meegaa koreen tuni warroonni biyya alaa kun wanti hungaa addunyaa tana hunda wal ga'ee jira. Namni tokkollee biyya alaarraa kan isin dubbisanii jira waan kanarratti isin gargaaruuf yaadallee haa ta'u waanuma fedheen haa ta'u haalli keessa jirru hamaa ta'uu nuuf eeraa jirta akka koree iddoo tanatti argamtutti waan kanarraa isaan yaadni isaanii yookaan bilbilalleedhaan namni alarraa isin dubbise akka koree tanatti ni jira. Hin jiru warri nyaata bare warri maqaa hawaasa kanaatiin nyaata bare as dhufireen nu bira dhufanii waraabanii ni deeman yeroo adda addaa dhufanii hiriira guutuutti hiriira jirru waraabanii ni deeman. Yoo isaan san ka qunnaman taate malee nuti alarraa waliin nu qunnaman takkallee nu hin jirtu amma dura dhufanii nu bira dhufanii akkana maallaqa akkanaa maarree akkanaa jaanii deemu sababa keenyaan as ta'anii warra alaa jiru qunnamanii maallaqa nyaachuu ni mala isaan nuti immoo akka koree as jirtuutti warra alarraa qunnamee hin beeknu maallaqa wanta kan argannis hin beekan amma dura. Tole bareedaadha asirratti warroonni duraan nyaata waan kanaa bare diigalmaan Oromoo bare as dhufee akka nama as dura turutti viidiyoolee garaagaraa waraabbatee deemee qunnamuu ni mala garuu nuti akka koree bakka tana iddoo tana jirrutti warroonni nu qunnaman hin jiru jechaa jirta. Akka iddoo warroota gartee iddoo tana jirutti koree iddoo tana jirutti namni tokkollee kan qunname hin jiru jechuutti jirta. Mee kanarratti gaa yaadni ati qabdu walumaa galatti yaada akka uummata Oromoo iddoo garaagaraa jechuun biyyoota addunyaa tanarra jiranii warroota gartee uummata kana yaadaanis haa ta'u waanuma fedheenu bira dhaabbachuu danda'uuf mee wanni ati jechuu dandeessu jira. Warri nama ajaa'ibsiisu eetee dhufanii manguddoo isin barbaadaa jiran eessan nu barbaadanii jenneen gandattii jiran manguddoo koomunitii isa wajjin koree teessan tanaa wajjin waliin dhufeeti. Akkasi gumaa keenya gaafannaa mootummaan akkasitti koottaa guma isin kafalla jettee jaan mee gumaa namoota 460 gumaa wanga kana guma fudhata nuti kan waa keessan seennu nuti gandaas waan leennu akka Oromootti taasisaa ta'uu jirra bakka takka kun nama dilli kun taasisaa ta'uu jirra yoo Oromoo taatan yoo dhiiga Oromoo qabaatan koottaa nu keessa taa koottaa nu wajjin koottedhaa. Akkasii akka mootummaarraa waa fudhattanii qaamaa kireeffattanii achitti wanni teessan hin jirtu koottaan hojjetaa nuti akka kaneessi wajjin seennuu jenneen jechuudha manguddoodhaan. Kanaafuu maqaa keenya wanni dhageenyee takka tana talammeessaa durataa bakka tanaati baay'anii deemanii hogguun hiriira jirrus abbaa fedhee waraaboota yamaniis ni waraabdii namoonni ni waraabanii deemanii warra alaabaa qunnamuu jiran jechuu dhageenya hadaraa warri ala jirtan Awurooppaa Ameerikaa keessa jirtan. Warroota kana yoo koree bakka tana malee taate malee sagalee wantaan ni fannifadhe jara kana akka hin qunnamne isin jaa. Tole bareedaadha ammallee wantoota nu kaafte kanarraa yoo waa hafe yaada xumuraa jechuudha yoo waa hafe waan dabalatu gartee yaadni si keessatti hafe carraa kanaan fayyadamtee maal dhaammachuu barbaadda akkuma walii galatti warroota as keessatti hafan biyya tana keessatti hafanii jiran ilmaan Oromootis gaahee gareen isaa hin jiru silaa ibiddaan erga gubatee Oromoon kabajaa ammaan booda hin qabu kun beekamaadha haa ta'uuti isa as keessa jiruus ta'ee isa ala jiruufis walumaa galatti waan itti dhaammatu yoo qabaatte carraa kanaan. Waliin xumuratti dhaammadhu bara 2010 akkuma ammaa kana taaneeti hiriira irratti nama 10 kanarraa gatanii
waa takka gartee fuulanii kaan halkanas baraan nu facaasanii kaanis juwaasatu amma namatti gatan kana keessa nu naqanii boombii aaraatiin gaafa san boombii aaraatiin nu darbanii uleedhaan ka boombii nu darban uleedhaan juwaasota immigireeshina amma namni 460 dhume kana boombii aaraatiin gaafa san bittinneessan kaanis baraa keessanitti halkanas bakka jaamtu kaambii achi keessan adanirraa kiiloomeetira asirraa kiiloomeetira 700 ka fagaatu achi keessanii adda facaasan boombii aaraati gaafa san har'a immoo boombii namaan boombiidha boombii nama gattu har'a san jechuu borummoo guutuu keenya dhumuu waan dhumnuuf kanaafuu hawwanni lindaamu hawaasa Oromoo Yaman sanaa jirtan hundi keessanuu yaammata Oromoodha wal sobuus dhiifnee walirrattis bitamnee wal gurguruus dhiifnee warri waan kana yaaddan koottaa nu bira bakka takkatti haa dhumnu warri sanaa keessa jirtan kan dhiiraa kan dhalaa warri manguddoo kutaa kudha takkaa jettanillee warri gartee ergamtoota uummata kanaa taatanillee koottaa nu bira waliin haa dhumnus waliin haa dhumnu biyya tanaa baanus walumaan haa baanuun jaa. Tole galatoomii egaa maqaa daawwattoota keenyaati maqaa uummata Oromoo bal'aa kanaan baay'ee hedduu si galatoomfanne yaadannoo kennite. Isinillee galatoomaadha. Amma wanni jechaa jiran taaddiidha. Maallaqa mootummaarraa hanga tokko fudhanneeti tumaadha mootummaadhaan akka bolansanitti boombii aaraatiin kana kanaan tumaati siyaasaa jennaanii ijaanii hattata kanarra jiranii warri alaaleen akka quba qabaatu nuti jaaluu wanni baaneef dhuminsa haa nu fitanii yoo nu fitan koomunitii as keessa jirtu tagartee waan kana jira kana yaadaa jirtu isaan wajji yaadaa jirtu ummata kanaan nu fite yoo nuti qeensi kanarraa cabu taate koomunitii nu addadaa jirtu mootummaa wajjin nutti addadaa jirtu nu addadaa jirtu koomunitii gartee asii kaa yoo maallaqa kana fudhaa jettee nu addadaa jirtu kanuu fite ummanni Oromoo Yaman osoo hin ta'in lammeeffaa sadaffaa kanuu fite koomunitii Oromoo Yaman sanaa keessa jirtu waliin nu fite yoo qeensi nurraa cabe koomunitii Oromoo Yaman sanaa keessa jirtuutu waan kana nu godheen isin hin jaa dhumnus waliin haa dhumnu kana buleen kan nu walnaa jiran. Tole galatoomii egaa hedduu si galatoomfanna yaada kennuu kennuudhaaf nuti san dandeenyutti uummata Oromoo. Beekamu dura taa'aa baqattoota hawaasa Oromoo Yamanirraa haasaa duraa eegallaa isaan ka akkuma beekamu maqaa isaaniitii fi haala keessa jiran dura nu ibsanii jechuun barbaade. Ajee bareeda galatooma dhimmi akkuma balleessa fayyabsitti dhimmirra walitti dhufne dhimmoota rakkina akka baqattoota Oromoo keessatti haaluma baqataan Oromoo keessa jiruu fi akkaataa waa'ee silaa jijjiirama biyya dhufe kana akkaataa baqattoonni hangi tokko gara biyyaa galiinsa irratti gaafachuudhaan waajjira inni waliin eega galmaa'uun as rakkoolee jechuun gara isaaniitiif furmaanni akka hin dhufnee fi gaafiilee adda addaa kan akka koomunitii gaafanne deebisaa isaan nu kennan kana hawaasa keenya akkuma waliigalaatti addunyaatti beeksisuudha. Kanaaf fakkeenyaaf akka baqattoota Oromoo Yamanitti magaalaa sanaa koomunitii baqattoota Oromoo magaalaa sanaatti nuti akka koomunitiitti koreen eega filamne as fakkeenyaaf filmaata kan filamne bara dhumiinsa bara 2013 jalqabee agaarratti hojjechaa jirra. Kana keessatti akkuma beekamu rakkooleen adda addaa hawaasa keenya irratti gahaat ture gahaatis jira keessaafuu eega biyyi tun fakkeenyaaf lolli baname bara 2015 as rakkoon akka baqataatti haalaan jabaachaa akkasuma fakkeenyaaf rakkinoonni akkuma beekamutti akka biyya tanaatti lammii biyya tanaatu akka rakkataa jiru keessaafuu yeroo ammaa kana beekamaadha. Akkasuma baqattoonni maatiiwwan adda addaa qabanis rakkoolee kanarraa irra ga'ee jira jechuun mudataa rakkooleen adda addaa mudachaa ture. Kanarratti waajjirri yoonidha baqattoota fakkeenyaaf akka waliigalaatti yoo xiqqaate baqattoota akka waliigalaa irraa yoo guddate parsantii hanga xiqqoo tokko gargaarsa akka fakkeenyaatti gargaarsa maallaqaa kan gargaaruudha. Tajaajiloonni birootis akkasuma jechuun
rakkooleen akkuma kana dura jeetti egaa bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti lolli biyya kana keessatti wal waraansi eegalee as akka jabaa maatiin baqattoota Oromoodha akka jabaa rakkataa jiranii rakkataati jira. Walumaa galatti dhumarratti eega jijjiiramni biyya keenyatti gara pirezidaantii Lammaatiin dhufe asitti hawaasni baqattoota Oromoodha irra guddiinsi gara sila biyya teenya tan irra baqanne jijjiirama dhufe kana wal qabatee galuudhaaf hawwiin itti dhufuunsaa beekamaadha. Kanuma wal qabatee bara 2018 dhumasaa baatii 12ffaa irratti baqattoonni akkumaan jeetti irra guddiinsi baqattoota gara biyyaa galuudhaaf fadhii mul'isan rakkoolee biyya tana keessaa bahuudhaaf jechuu hara biyyaa jijjiirama dhufe wal qabatee gara waajjira nuti akka communitytti koree communitytti waajjira akka fadhiin baqattoota irra guddiinsaa hangi tokko jechuu hara biyyaa galuudhaaf barbaadan gaafannee turre walgahii adda addaa waliin goone yeroo duraa wanni nuun ja'an baatii 12ffaa bara 2018 jechuudha. Ji'a sadii keessatti dhimma kanarratti nuti akka waliigalaatti baqattoota Yaman qofa osoo hin ta'in baqattoota akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf Keeniyaa jiranii fi Masrii jiranii fi walumaa galattuu dhimma kanarratti akka waajjirri Jeneevaadhaa kan UNHCR irratti hojjechaa jiru dhimma namootan kana kan fadhii qaban jechuu hara biyyaa galchuudhaaf nutti himanii ture. Yeroo san irratti baatii tokkoffaa keessa akka namni fadhii qabu galmaa'uu nutti ibsanii waan kana hawaasni hangi tokko jechuu galmee san galmaa'ee ture karaa biyyaa galuudhaaf jechuudha. Yeroo san namootaan wanni isaan ja'an ji'a sadii keessatti akka isaan furmaata godhanii fi karaa biyyaa galchan sanir akka karoorfatan nutti himanii ture. Namni galmaa'ee ture maatii hanga fakkeenyaaf 1000 olii nama 2000 olii jechuudha. Ji'a tokkoffaati bara 2019 wanni kun kan ta'e saniyaasiin fakkeenyaaf ji'a sadeen isaan jaansan yeroo xumurametti hawaasni akka communitytti nu gaafachaa ture dhimma kana gara UN deebinee maalirra akka gayan yeroo gaafanne fakkeenyaaf ji'a dura takka ji'a tokko cinaa dura waan kanarratti isaanii waliin mari'annee ture wanni deebisaan isaan nu deebisan nuti gara keenyaan akka waajjira asitti jechuudha. Waajjira sanaatti waan silaa fadhii hawaasaatii fi akkasuma galmee hawaasaa hunda akka gara Finfinneetti dabarsanii mootummaa federaalaa wajjin UN biyya san jirtu haasawaa jiran mari'achaa jiran waan kana furmaata godhuu irratti dalagaa jiranii deebisaan gara biyyaatti kan deebine nutti ibsanii ture. Kanaaf deebisa achirraa eegaa jirraadha. Dhimma kanarratti maaliif yeroo ammaa kanatti hawaasni akkuma jetti irra guddiinsi isaa hawaasa baqataa dhiisiiti. Lammiin biyya tanaatu akkuma oduun addunyaa jechuun miidiyaan addunyaa gabaasaa jirutti lammiin biyya tanaatu rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Addunyaan tun lammii tanaaf gargaaruudhaaf lammii biyyattiidha. Gara hedduudhaan gara NGO hedduudhaan waan kana ibsaa gargaarsaanillee bira dhaabbachaa jiranii akka waajjira UN'tti jechuudha. Lammiilee jechuun baqattoota yoo dhugaatti kan dubbannu taate parsantii hanga xiqqoo tokko gargaaranii rakkina kana keessatti jechuu hiyyabeera. Isaan wanni ja'a jiran rakkoo waa'ee gargaarsaa kanarratti ulaagaan isaan qaban takka bajanni isaan qaban akka xiqqoo ta'ee ibsaa jiranii. Kanarraa akkumaan kana dura ibsetti namni eega jijjiiramni dhufe dhimma galiinsaa kanarratti irra guddiinsi namaa waan kanarratti jechuun hawwiin isaa guutuun karaa biyya waa dhimma galiinsaa kanarratti waan ta'eef dhimma kana yeroo yoo xiqqaate yeroo 4-5 waajjira UN magaalaa sanaa jiru wajji haasofne fakkeenyaaf tan maayyiidhaa guyyaa 2 dura dhimma kanarratti dubbii maayyiidhaa waajjira kanaa wajjin haasofne ture jechuun koree keessaa namni hangi tokko isaanii waliin yeroo mari'annee dubbiin aakhira nu deebisanii wanni isaan nu ja'an
akkuma kana dura nu jaanitti akka obbo Taaju akkuma si gaafadhe guyyaa maayii irraa isaan wajjin mari'attan kana akka isaaniif ifa ta'u ama viidiyoo kana nuti biyya keenyatti waan ergaa jiruuf mootummaa keenyatti waan ergataa jiru viidiyoo waraabaa jiru kana guyyaa isaan wajjin haasoftan irraa maayii kanarratti isaan deebisa irraa maayii isinii kennan kana maqaa guyyaa sanii nu dha'uu dandeessaa akka isaan wajjin mari'attanii lafa isinii ka'an haala isaan isinii jedhan jecha yoo inni shan isinii jette. Dhugaadha bareedaadha galatoomii gaaffii bareedduudha guyyaan isaan wal isaanii waliin dhimma kanarratti mari'anne guyyaa isniinaa na fakkaata guyyaa jechuun har'a guyyaan arbiyaadha guyyaa fakkeenyaaf guyyaa isniinaati guyyaa isniinaa guyyaa 21ti waajjira namni waliin mari'anne 21 baatii afuraffaa jecha baatii afuraffaa kuma lamaa fi kudha sagal guyyaa lama dura jechuudha damee sila itti aantu nama as jirtu nama maqaan isii Gowaandilii jedhamtu itti gaafatamtu yeroo ammaa asitti itti aantudha isii waliin mari'annee ture ammas damee protekshinaa waliin jechuudha akhira deebisaan gara isaaniirraa dhufe dhimma kanarratti akkasuma akka isaan waajjirri isaanii kan Finfinnee jiru mootummaa federaalaa wajjin mari'ataa jiru haga ammatti deebisaan achirraa hin dhufne akkasuma jechuun gara isaaniitiin waan sila isaanirraa eegamu hojjetanii akka ergaa jiran rakkoon kan jirtu tarii nama mootummaa federaalaa akka biyyaa saniitti fi biyyoonni achi jirtu waliin achitti akka ture ibsaa jiran jechuu isaan if qulqulle jechuun gara isaaniitti akka rakkoon takka hin jirre dhimma kanarratti keessaafuu akka himanitti akka tokkoffaa godhanii akka hojjechaa jiran nutti ibsanii amma wanni barbaannu gabaa guututti mootummaa akka biyyaatti jechuudha. Mootummaa federaalaa keessaafuu damee dhimmi kun ilaallata. Damee baqattoota jechuun akka Itoophiyaatti biyyatti deebisanii dhaabuu irratti itti gaafatamoota dhimma kanaa irratti wanni gaafachuu barbaannu nuti akka baqattoota Oromoo Yemenitti akka hawaasatti isaa taatu akka koominiitiitti biyya tana keessatti rakkoolee adda addaa keessa dabarree akkasuma yeroo ammaa kanatti akkuma beekamutti rakkoon baqataanis lammii biyyaatu hanga jechuun rakkoolee adda addaa kan fayyaatis koolelaa fi hir'ina nyaataatii fi kanneen hundinuu akka jiru beekamaadha. Waanuma kana keessa jira jechuun maatiin baqattootaa rakkina gurguddaa kanneen keessa waan jiraniif akkasuma jijjiirama amma biyya dhufe kana hundi jechuun namootaan galii fadhii qaban waan jijjiirama kana fadhiidhaan abdii itti godhatanii gara biyyaa galuu deebi'uu barbaadaniif dhimma keenya kan akka fardeessanii hatattamaan rakkoo keessa jirru kanarraa jechuun furmaata nu godhan akka furmaata waliigalatti nu godhan dhimma kanarratti fardiidhaan nu hojjetan kabajaan gaafachuu barbaanna. Duraatii fi ani maqaan kiyya Usmaan Galatoo Dullee jedhama. Koree manguddoo hawaasa Oromoo magaalaa Yemen sanaatii kutaa 11 irraayi. Yaadichi akkuma koreen koominiitii dura ta'an koree koominiitii jedhe kana rakkina qabna yeroo hedduu rakkannee jirra. Himataa turre waajjirri itti himannullee waajjira nu jalaa waa fuudhee waan nu deebisuu tun ta'an waajjira nu miidhaa ture ka itti himannuu fi waanuma godha jennee eenyu walii wallaallee abbaa isaa haayeetii himataa turre. Inni sun amma kufee hin gallaa gara biyyaa gallaa jennee gaafanne akka koree koominiitiitti illee wajjin gaafataa illee turre hawaasni illee gaafataa ture yeroo ammaa kana yeroo amma jirru kanatti jecha baqataa jedhu san jibbinee jiran. Isa kana waan jibbineef biyya teenya gallee biyya teenya uummanni keenya keessa jiraatu san keessatti waliin jiraachuuf jijjiirama amma dhufe kana uuma fedhe isaa ta'u ni deeggara. Yoo adeemsa keessatti illee wanni badduun waan dhuftu ta'e biyya teenyatti gallee isaan sanii wajjin qooda fudhachuu barbaada. Dhaabbileen siyaasaa biyya ambaa keessa jiranii kaleessa isaan itti hirkannee biyyaa ba'an galanii ganda jiranii biyya keessa jiranii asumatti wanni jechuu barbaadu walumaa galatti baqataan biyya kana keessa jiru maqaa baqaatuu jibbinee jirra. Mootummaan Itoophiyaallee kan amma fidan ni deeggarra ni feenasi ummata Oromootii fi jijjiirama fidaa jira jijjiirama sanii nullee wajjin qooda fudhachuu feena. Ammoo nurraa akka biyya Yemen kanatti nurraa waan dubbachuu dhabeef rakkina garagaraa waan jiruuf isallee komachuullee utuu hin taane ammaaf akka nurraa dubbatan
akka nurraa waan tokko haasan koreen baqataa Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiran galchuuf filatamanii jiran waan jiraniif isaanii sanii wajjin taatee koree koomunitii teenya tanaan wal qunnamanii namni bifa adda addaa maqaa moggaafatee anatu hawaasa kanarraa itti gaafatamummaa qaba. Nuti hawaasa rakkinni biyyaa nu baase malee hawaasa rakkinna dhaabbilee siyaasaa qabu miti. Kanaaf jecha warroonni dhaabbilee siyaasaa ta'an warroonni maqaa moggaafatanii nutu koree sanii hawaasa sanirraa itti gaafatamummaa qabaa jedhanii yeroo hedduu asii biyya bilbilanii biyya burjaajessaa jiran ni jiran. Koreen nuti akkaanuu filanne akka malee nu filanne hawaasni filate kan mootummaa Yemenillee nu filte kan UN illee filtee waraqaallee kennitee fi hawaasa kanaa waa dalagaa jiru koreelee tanaa wajjin koreen amma filamtee biyyatti jirtu akka isaan kanaa wal qunnamanii rakkina keenya kana furmaata nu godhanii aga tokko akka nama tokkootitti nullee UN tanallee gaafataa turre UN walumaa gala akkuma kalee mootummaa Itoophiyaa dhiiga keenya jissaa ture saniin wajjin dhiiga nu jissaa turan adhallee uma san dalagaa jiran isaan nuti ammoo bakka san hin jiru. Kanaaf jecha galuu feenaa gara biyyaa galuu feenaa mootummaan Itoophiyaa sagalee teenya tana dhaga'ee akka furmaata nu godhu keessattuu baqattoota Itoophiyaa jiran keessa sabaaf sablammii hedduutu nu keessa jira biyya tana keessa baqatee jira. Isaan sunillee koomunitiin isaan qaban koomunitii matan koomunitiin lama jirtu koomunitiin biraallee jirtu koomunitii UN beektullee mootummaa Yemen beektullee isaan kan. Kanaaf jecha akka sagalee keenya kana dhaganii waan tokko furmaata tokko nu godhanii UN nu galchuullee feetu nullee waa dubbachuun feetu ammas rakkinna biraa baqataa kana addaan baaftee burjaajessitee waan biraa nurra dalaguuf waan deemtuuf yeroo amma gabaabaa amma teessuma jedhu kana jaala keenya kana waliin illee anillee dhaqee jira. Walumaa galatti nun jette yoo hin gallaa jettanii ka jarjartan ta'e nuti nun dirqasiisuu ayoon midhattanii galtanii galmooftanii akka baqataa amma biyyarraa dhufaa jirutti galuu ni dandeettanii nu. Kanaaf jecha nuti baqataa bara dheeraa biyya kana keessa ture umriin biyya kana itti nu dhume heeraaf seera silaa addunyaan qabdu san dhabne nama nurraa dubbatu dhabne mootummaa nurraa dubbatu kalee hin qabnu har'a mootummaa argan biyyattiin mootummaa jala bulaa jiru kakaleessa biyyaa nu baase biyyaa bahee jira biyyan jiru maal eegganna maal eenyu. Kanaaf jecha sagalee teenya akka dhaga'ee mootummaan Itoophiyaa hatattamatti furmaata nu godhu jedha. Waldaa shanan gibeef gabbaa isaanii waan argataniif durataallee argamne asitti haala dhimma adda addaatiif waan bakka kana irraa hafanii fi bakka bu'aan isaanii teessuma kanatti argame isaanillee yaada kennachuu barbaadanii mee yaada isaanillee haala baqatan keessa jiru gabaaban nu ibsan jechuudhaan dhageeffanna. Galatuma anillee dhuguma waldaa shanan gibeef gabbaa dura ta'an asirratti argamuu hin dandeenye. Anillee miseensa waldaa shanan gibeef gabbaa keessaa isa tokko. Atau akka hawaasa Oromoo Yemenittis manguddoodhuma. Atau akka waa'ee baqattoota biyya Yemen keessattuu sanaatti rakkoon akkuma obboleeyyan kiyya dubbatan rakkoo gurguddootu jiru. Fakkeenyaaf nuti amma duratti yeroo dheeraadhaaf rakkachaa turre. Gaafa duratti wanti nuti nu rakkisaa ture dhuguma gamanattis namni nuti itti iyya nu dhabamurraa waan ka'e rakkoo hedduu keessa ture. Atau malee sanumayyuu obsinee owwana geenyee kan jiru keessatti mootummaan keenya bara darbe kana keessatti doktora kabajaa obbo Lammaa Magarsaatiin jijjiiramni jalqabame akkasuma doktora Abiyyi kanaan utuma teenyuun akka hawaasa Oromoo Yemen sanaatti hordofnu wanni kun rabbiin galannee gahu mootummaan harka Oromootti deebi'ee kan nuti biyyaa baaneefis kanuma rakkoon biyyaa nu baases uummata Oromoo kana nutis mormuurraa isa tokko gahee kan qabnuudhaaf biyyarraa baanee haa ta'u biyya kana argaseenne gama waajjira UNHCR'tti baqattummaa keenya erga galmeessine namoonni kun kanarra dhufaa jiru kan bara dheeraarraa qabee dhufaa 1997 irraa qabee baqataan Oromoo akka nama tokkotti kan beeku dhufaatu ture dhufaa hanga manaatti ni jira. Kana keessatti waggaa ilaaluu kana gatti waajjira yeroo yerootti iyyatatti godhachaa turre amma duras furmaata godhaa akka rakkoo biyya Yemen kana keessatti jechuu gatti dhuguma akka islaamummaa jaallanaa isaan keessatti waajjira kana keessatti gaafa mootummaa wayyaanee irra turte akka baqataa Oromootti wali ta'uun godhamee nutis odeeffannoo tokko tokkotti argaanuma turre amma immoo mootummaan Oromoo waan dhufee jiru kanaaf gara keessatti wanni nu beeksifachuu barbaanne UNHCR yeroo ammaa qaama silaa waan kana ilaallatu baqattummaadhaan waan jala jirru isinis faana nu buutanii nu hordoftanii waan silaa baqataa kanaaf godhamuu qabu. Isinis akka nuti waan qaama keessan taanetti qaama keessanii nu ilaaltanii bakka buutanii akka nu ilaaltan kabajaadhaan isin gaafanna nuti baqattoonni Oromoo Yemen sanaa jechuudha.
kanatti aansee haala amma yeroo biyya Yemen keessa jiru keessatti dhuguma xiqqooni akka nama tokkotti mootummaa keenya yeroo maaliif keessatti yeroo hundatti TV ni hordofna. Gadda gaafa Suudaanitti wanni kun uumamu warri naannoo rakkoon jiru Suudaan keessatti baqataa Itoophiyaa wanni taatan guutuun of eeggannaa jedhatanii garuu biyya Yemenitti saaruqa ajaa'ibaatti maisilis argaa jirtanii biyyattii galaala jettaan ilaalan uumamaa jirtu iyyuu hin fakkaattu. Nummoo kanuma keessa dabarfannee kanaan jirra. Yeroo ammaa immoo namni keenya baqataan Oromoo uumaddinoo saaxilamee jira fakkeenyaaf dhukkubaatti yoo fudhannee koleeraa jedhamu kana isinis argaa jirtanii namni keenya keessa jira. Jarri warra abbaa biyya gamaa gamanatti ka darbuu danda'an baqataan bakka itti darbuu kan hin dandeenyeef ka du'uuf ka jiraatu kana keessatti rakkoo hedduu keessa baanee ka durus du'ee owwana keenya jirra. Nummoo warra amma jiru kanaaf waajjira kanaa wajjin wal quba qabaatanii akka furmaata waaraa tokko nu gootan kabajaan isin gaafannaan. Bareeda. Taasisuun kan akkasumatti durateettuun tokkummaa baqattoota hawaasaa Oromoo dubartoota Oromoo Yemenillee asitti argamti. Isinoo akka dubartootaatti mee wanni isin gaafachaa jirtan wanni isin iyyachaa jirtan maal fakkaatamee gara mootummaatti waan yaada keessan ibsan taasuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dura dursoo galatoomii isin jaabbalee isin fayya. Anillee maqaan kiyya Arafaat Jibriil Bakriiti. Akkasitti dura teessoo dubartootaati. Dubartoota baqattoota Oromoo Yemen. Nuti akka dubartootaatti waan haalli biyya kana keessa jiru akkuma obboleeyyan kiyya ibsan dura taa'an koomunitii keenyaatii fi obboleessi kiyya waldaa sikkoommandootti akka ibse akkuma sanitti waan haala itti jiraachuu dandeenyu biyya tana keessatti waa hedduu hin jiru jechuudha. Tanaaf jecha nuti ni xalabannaa nuti ni iyyannaa ni lallabannallee Dr. Abiyyitti ammallee akkasumatti Lammaa Magarsaa Jooharatti cufattuu ni lallabanna nuti akka nu arkanii dubbii teenya tana dhagayanii yaani jechuu akka arraa fakkiranii dubbii teenya tana ummanni kun ummata Yemen keessa jiru biyya akkanaa keessa jiran biitii Yemen jechuun amata 2015 irraa ilaa ammatti lolli keessa jiru. Kanamnillee keessa jiraachuu hin dandeenye nuti keessa jiraachaa jirra. Akkasumatti dubartoonni cinqii hedduutu irra jira. Jechuu bakkee waan dalaganillee hin qaban. Yoo laallee akka maal jaaniin UN'tti gargaarsi harkatanillee waan xiqqishoo gargaarsa dilasanii fi gargaarsa nama hamma tokkoo takka hamma xiqqaa tokko yaani dhibbarraa hodhan dhibbarraa damma akkasii tokko namni harkatu malee saniif jecha nuti isinitti iyyannaa akka nu bira dhaabbattan hin fe'ina obboleeyyan keenya. Galatoomii taasisuun kan akkuma beekamu jaarmaa tokkummaa hawaasa Oromoo Harargee isaanillee asitti argamee mee isinoo gara keessan yaada qabdan karaa mootummaa iyyachuu barbaadanidha nu ibsa. Galatooma isin jaa waan kiyya akkasuma kaash mataan sumaan jaamaa dibata jaarmaa tokkummaa hawaasa Harargeeti. Arra wanni asitti walitti dhufneef haala rakkoo uummanni keenya asitti keessa jiru. Amma osoo hin ta'in yeroo dheeraas keessa ture uummanni keenya kuma jaallan kiyya ibsaati turanitti. Rakkinni kun xumura argachuu qaba. Duraan sabbarree rabbi keenya irra sabbarreeti rakkoo tana hunda keessatti turaa deenya. Har'a immoo biyyi keenya jijjiirama bareedaa waan fiddeef bilisummaan biyya keenyatti waan argamee jiruuf rakkoo asitti duraan gabrummaadhaan dalalamaa turre san furmaata waan karaa biyya keenyaatti argame karaa biyyaa galuu barbaannaa jechuudha. Kanarratti namni as jiru kun nama yeroo hedduu ture waggaa 20 nama jiru nama maatii hedduu qabu fa'aa wal keessa jira. Namoota kun nama yeroo dheeraa biyyarraa bahee rakkoo adda addaatti saaxilamaa ture jira. Namni kun akkanumatti galuun ta'uu waan jiruun akka yoonni nu gochitu barbaannee isaanitti jira dabarfannee turre. Isaanis jecha quubsaa waan nuuf barbaachisu waan nuuf hin kennineef gara uummata Oromootiif ta'e gara mootummaa biyya keenyaattis yaada keenya dabarfachuudhaaf asitti walitti argamnaa jechuudha. Yaada gaabadhinaan buleen qiyaasawaa turanii kanaaf kanuma qaba. Taasuka waldoonni illee as keessatti argamanii mee isin akka waldaatti haala amma deemaa jiru kanarraa wanni isin komitii wajjin tokko taatanii rakkina hawaasni keessa jiru kana ibsattan takkaayyuu rakkina keessan gara mootummaa iyyachaa jirtan kana gara keessanii maal ibsachuu feetan tokko tokko nu ibsa. Bareeda galatoomaa jira ani Kadiir Adam jedhama hoggana
waldaa siqqoof mandooti. Isa kanarraa nuti haalonni ibsuu barbaannu waa hedduu jira. Achi keessaa egaa duraan dursinee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii keenya kan duraa jechuudha. Bakka fedhee jiraateetiin jedhu seenaan inni dalageetiin jedhe saba Oromoo keessatti dhaloota amma dhalatee lafa jiruu fi qofafoo dhalatutti illee hin dagatamu. Kana jechuun gartee qabsoon barattoonni qeerroo fi qarree kan turan isaan fiixa baate isaan bilisoomni jechuudha. Akkasuma gartee isa qofaas miti muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed illee jechuudha. Biyyattiin alhamdulillahi rabbiin galanni haa gahu ammaan tana gartee muummichi ministeera kagartee waliigala gartee biyyattii Itoophiyaa bulchuutti jiru Oromoodha. Mirgi nama tokko ka gadi qabamee ka tokko ol qabamee ka tokko arrabsamee ka tokko faarfamuu miti. Qixa sirriitiin mush Itoophiyaa fi miti Afrikaaf addunyaaf fakkeenya tahaa Dr. Abiy Ahmed nama akkasitti ilaalcha akkasiitiin addunyaan isa ilaalu jirtu. Nuti gartee dhaamsi keenya baqattoonni Oromoo Yaman keessaa magaalaa sanaa kan jiru waggaa afurii kana keessatti saaruufa jala jirra miidhama guddaa keessa jirra. Akka yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa tokkoffaa baqattoota addunyaa tanarraa biyya alaa jiran Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa kamuu duratti akka ilaalchi addaa tokko nuuf godhamee as keessaa baanu dhimma kana dabarfachuu keenya. Kanaafuu gartee qaamni dhimmi kun ilaalchisu kamuu akka gartanii irratti dalagdanii biyya kana keessa maatii kennaatiin akka baanu feena. Akkuma kana dabarfachuu barbaada. Illeen jiddu argamanii isinoo yaada qabdan haala baqattoonni Oromoo Yaman keessa jira rakkinni inni keessa jiru yeroo hedduu iyyachaa turanii iyyata baqataa kanaa namni gurra kennee fi yerootti deebiseef hin jiru. Haala kanatti mee carraa kanarratti isin gara mootummaa keenyatti wanni isin dhaamsachuu barbaadan takkaayyuu iyyachuu barbaadan maal qabdan? Gaariidha bareeda gaa bismillah ar-rahmaan ar-rahiim ga'aniis akkasumatti mohaamii yookaan xabaqaa Oromooti yeroo dheeraatiif ture anas Sheekh Mahammad Alamii jaama maqaa maqataa kiyyaa gaayoonis yoo sanitti booda achi na diduu feetan jechuu fedheeti kanaas wanni hin fideefi waan addaatiin qaba waan addaa tanumarra ta'ee tanumarratti daballii waan hedduu waan jabeessu waan hedduu qabuuf akkuma himan kana durataa koominiitiitis durataa wanni waldayaatis hundinuu akkuma ibsan kanatti rakkinni jiru kanumatti itti fufee jira. Hanga nuti ibsakkinee gartee uummata tokko haa loost uummata badee kan xayyaarri biyya bira cabeen gartee kan of wallaale kan gara bahuun dhabe tokkotti karaa abdii murachuutti namni hawaasni deemaa jira. Hawaasni asitti deemaa jira jechuudha. Gurraan bilisoomneeti qaamaan gabroomne amma bara tokkochaa kana jechuudha. Baqattummaa firra jibbinee namni kan nama hafana hin jiraate firra jibbeetti firratti karaa deemuun dhabee dhabne jechuudha. Ammoo isaan odeeffachuu dhabuudhaaf gaa mootummaan teenya nuti mootummaa teenya jaalala keessa isaan kana waxxabbannee halkanii guyyaa gaa gubbaa keenyee jala tatteenya nuti mootaniifa mootummaa teenya irratti rakkinni jiru kanarraa kan gallacee biyya osoo hin duune qilleensa biyya isaa unachuu barbaadu immoo yeroodhaan galee qilleensa isaa harkachuu dhabuun nu yaachise. Mootummaan teenyaas dhaaba galee wajji wal nyaachuu malee hawaasa akka waan irraanfatteetti numaa nuti hedduu ni dinqisiifanna akka hawaasatti rakkoon ammoo biyya tana keessa jirtu rakkoo cimtuudha. Ani itti dabalee immoo rakkoon haareen dhimma jirtu rakkina cimaadhaa jira. Torbee tokko dura mootummaan biyya tanaa daangaa adanii fi sanaa jidduutti nama Itoophiyaadhaa nama 5 loltuu keessa qabne jaaniiti. Sababaa sanitti nama 3,000 hidhanii adanitti namni keessaa du'aa jira jechuudha. Hanqamma yeroo maasaanu kanatti adanitti adan baadiyyaa keessatti hidhanii nama 3,000tu du'aa jira. Ete yeroo takka amma kallattiidhaan feesbuukatti illee xiqqoo gadhiiseetiin ture. Namni achi dhumaa jira jechuudha. Lammiin Oromoo achi dhumaa jirti haareen Jibuutii irraa as bahee jiru. Hajiruus kaanis walumatti dabalanii jechuudha. Rakkinni siyaasaatti fufaa jira mootummaan teenya hagaluu fedhu galchuu bira dabree kan wilii biyyarraa bahuu akka waliin itti funu irratti akka xiyyeeffattu barbaadna nuti akka namaa tokkotti akka nama gartee seera beekuuttiis rakkoon nama as keessatti rakkoon baqattoota hawaasa Oromoo Yaman biyya tana keessa kan jiru akkasuma gaa nuti eegani dabalamne jee doktorri keenya doktorri jaalalaa waliin nuti dabale booda ni dabalamne hundattuu duraan Oromoo ifin jennammoo hundatti akka Itoophiyaattis akkuma maxxansaa keenya galtan kanatti ni hammannee cuquma bal'annee hunda isaanii fuune rakkataa tokkollee rakkataa Itoophiyaa san dhiisii Afrikaatu akka asin rakkatu barbaadu nuti akka nama Afrikaa irraa bakka bu'eetti ilaalle jechuudha mataa ol qabannee mootummaa teenya abdannee
Kanaaf mootummaan keenya yeroo gabaabatti namni kunis namuma keenya lammuma teenyaa beeyte gaman akka ija as deebiftu barbaanna. Akkasumatti maas yeroodhaaf karaan kun karaa qaxxaamura namni hedduu irra deemaa jiru kan dargaggeessi kumaantamaan irra bahaa jiru waan ta'eef irratti xiyyeeffattee ambaasii yookaan ergamaa tokko gootee nama hawaasa kanaaf rakkatu gootee nutillee yoo galle jechuudha. Gootee rakkina kana fooyyessuudhaaf dhumaatii tana amma rasaa sangataa jiran amma karaa naannoo janubaatti tunis ni qomatti sunis ni qomatan. Torbee tokko as siyaasaa biyyaa keessa gallee jirra. Isinitti gabaa isiniin jenna mootummaa keenyaani akkasuma gaanutti jaalanna. Doktora keenya doktora biyyees akkasumatti gaa doktor Lammaa keenyaas gaachi bakka biraallee ogeessitan amma qabatee obbo Shimallisiis nuti ni abdannoo hunda isaanii gaa abdii irraa qabna. Akkanumatti waa'ee hawaasaa kana irratti xiyyeeffatee waa'ee Yaman hedduu hin laaffisinaa hawaasa Oromoo keessaa addaa rakkoon isaanii hawaasa Oromoo bakka biraa jiru keessaa adda waan ta'eef jecha lammii teessanii nama kana gamana as milladhaa kadhumaatis jiru isaanii miidhamaa jiru isaanii gargaarsaas hin qabanii ibidda keessa jiran bara 4 keessaa'u bara 5ffaatiif deeman kan waan tokko bitachuu hin dandeenye bishaan dhuguu hin dandeenye dubartiin teenyatan dubartii 10 oliin dubartii argaan tadhiini siidhaa darajaa 5 darajaa 4 fi tuqaa 2 ta'e tan miilaan ol kaatee deemuu hin dandeenye waan nama ajaa'ibsu walaa waan nama gaddisiisu. Hundi isaanii gabbuu isa dhiigaatiin miidhamuu keessatti dhukkubaanis miidhamuu keessatti rakkoo hamtuu jira. Gamana nu as deebi'aa mootummaa teenyaatti nuti ni jaalanna nama biraa seetanii ijanurraa gama biraan deebisinaa nuti hawaasa gaarii hawaasa qulqulluudha hawaasni as eegune akka dirmattaniif isin barbaanna. Jarri